Telefonan saya di fama ni talking ki baka uji kanat warahmatullahi wabarakatuh. Ashama Jum'ah Mubarak baga Jumat siningga manni toko Jum'ah Mubarak injana yadan nutini jenna warri mirga qabu akkam oltan akkam bultan irre debine ilman oromo sanyi internet di kasha dubban dis sinis baga nagal duftani baga nagaan dhuftan obboleewwan kiyya baga nagaan dhuftanii internetni na rakkisaa inshallah inna naaso inna yookaan galgala kana waa hedduullee haasawuun fedhu wanni isin hundinuu baga nagaan dhuftan dhiyaadha rakkoo inni jirtu rakkoo beelaa malee rakkoo biraan qabnu nuti rakkoo bilisummaa hin qabnu Oromoon takka bilisummaa argiteen beektu dhiifama gaa na offolcha na rakkisaa na offolcha obboleewwan kiyya ana raayii miti qilleensa raayii waalaikum salaam warahmatullahi aadii si ergee jira kastamara si godhadhee jira dhaamsa kalee na dhaammatte nagahee jira nama haaraya akkana jedhan ummata keenya haa gargaaru ummata beelawaa Nurakise akkamitti haasoo hin dhagaa ummata keenyaa dhiqasha sagalee ta'uu fedhe haasa'uu fedhe gaa na dide na offolcha inshallah edana bal'inaan ogguma nagallee bakka teennee adabaan nagaa haasoo hina na offolcha waa'ee beelaa ummata dhukkubatummoo ajjeesa namoota akkasii baay'ee dhukkuba fixa Horii itti dadhabde miti waan ta'eef akka barbaadde facaasta akka barbaadde dhattaa dhukkubni si godha borii galagalta jechuudha. Ijaaramsi inni akkasii kun cubbuudha. Ijaaramsa Oromoo rakkina keessaa baasu hawaasa ofii gargaaru isa du'eefillee gumaa gaafachuu isa akkasiiti. Hawaasni waldaa siqqoo mandoommoo dhaamsa tokkoon isiniif qaba. Ijoollee sooshaal miidiyaa kana keessatti qabsaa'ota Oromoo artistoota Oromoo xiqqeessantu jira. Shamarran Oromoo xiqqeessantu jira. Ijoolleen kun maqaa sinimatti. Ijoolleen kun isiniin faarsitee saba biraa arrabsiti. Ijoollee kana dhowwuu dandeessu. Aadaa qabdu, sirna qabdu, saba kanarraa dhowwaa. Waa tokko bu'aan buusu. Isiniifis bu'aan buusu. Qabsoo Oromootiif bu'aan buusu. Oromoo biraafis bu'aan buusu. Ijoollee dhowwuu isaa jiru. Aadaa keessan miti kun. Hawaasa safuu qabuudha sin. Hawaasa ooda qabuudha sin. Hawaasa wal dhaga'uudha sin. Ijoollee kashalabee akkasiis dhowwisiisa. Dhaamsi koo har'aa kana. Mr. Gingilcha inshallah bor walitti deebinee anis waan kanarratti haasa'uu qaba. Namni artistii waa jedhe ana. Namni nama qeequ ana. Quba walitti qabnee dhugarraa dubbannu si kabaja. Gingilcha Show Haftaamu Lamuu si kabaja ilma Oromooti beekaa Oromooti aktivistii Oromooti garuu nu faarsitee osoo qubanatti hin qabne first of all ujeellee Wallaggaa maal jechuu jirtii dhageeffadhu ujeellee Wallaggaa hawaasa naannoo tokko akkamii qeeqee jirtii dhageeffadhu Haftaamu Lamuu biraan nagaa qeequu arrabsuufi miti deemee waan deebin deebisaaf maqaa keessan dhawattee maqaa Wallaggaa arrabsu jirtii abaaru jirtii jettu ujeelleen siqqoo mandoo ujeellee Wallaggaa maali jirti ilmaa Wallagga dhalatte maali jirti do you understand what I'm saying gurguddaan keessan maal godhu jira keessan gorsaati anallee yoo ta'e Oromoon siqqoo mandoo Oromoon kutaa 11 na haa deebiftu manatti kanaan ala Haftaamu doonsee waan akkanaan dubbatin asin duras dhaamsi kee nagahee jira gaafa Minisootaa turtan Iliyaas nama qeeqaa mucaan nama arrabsaa kutaan namatti duula an kutaa wayitu beekan yoo kutaa ta'e obboleessi kee maaliif itti duula kanaafuu Haftaamu jecha tokko qusadhaa ilmaan Wallagga keessaa baate dura ilmaan Maccaa sirreessa gaafas Oromoon na sirreessiti ilmaan siqqoo mandoo na sirreessiti hayyoonni siqqoo mandoo na sirreessiti dura
kee itti deebi'ii gorsi haftaamu hanga ilmaan sikkoo mandootti dhaamsa dhaamtu yaa nu faarsitee turte akka ilmaan sikkoo mandootti ijaaramaa that's good ijaaramaa Oromoo garuu quba nutti hin qabin mee Wallagga keessa deemi warra woboo deeggaru warra waraana deeggaru laali akka itti isaan uummata Arsii qeeqan uummata Arsii biraa dabartanii amantiin nu qeequ jirtan kana sirreessaa dura ani ammoo eenyu nunan dhaabu abaaraatii mana deebisa abbaan fedhe na abaaree miti an dhugarra jira dhugarraan buun Wallagga duulutti hin jiran dhugarra dhaabbadhee duulu jira ka ofirraa dubbachuu hin dandeenye dantaa isaati an ofirraa dubbadha garuu hawaasa kiyya hogguu ilmaan Wallagga keessaa baate qeexe biran dabu abbaa fedhe ta'e even you haftaamoo lamu hin jilchaa ijaaramtu ijaarame akkasi koomandootti nu faarsitee ammoo dhumarratti ujeellee teessan hawaasa keessaa baate ana baanta specially ana baanta asiin dura na tuqxee jirta waa'ee Amiin irratti kanaafuu waan afaan keessan keessaa bahu laala ganda keetti deebi'i haftaamuu elemuu yookaan gingilcha qaanqeeshoo ganda keetti deebi'i waan gurguddaan jedhu dhageeffadhu beeraa dhiiraa wal ijaaranii hayyoota Arsii irratti yookaan ilmaan sikkoo mandoo irratti akkanatti sitti hima nuti akkasii waliin ijaarre nu Arsiin haa baddu hin jenne haa Wallaggaa baddu hin jenne keessan ammoo gabbayee akkasitti haasawa yoo akkasitti haasawuu feete anis akkasumatti haasawa you have to know Kanaadaa jirta Kanaadaa jira ndageetta waan deemu jiru garuu hayyoota gurguddoo ammoo gorsitee ilmaan sikkoo mandoo ammoo nu qeexii tasumaan jedhin deebiin nuun deebinee bar Ustaaz Kamaal eebbootu du'e gaafii nu deebisuu diddan waan nu isin gaafannu ajajaan waraana Marroon Kumsaa Dirribaa qabsaawota keenya qeeqanii Jaal Daawud qabsaawota miti namoonni yoo namaaf deebiin deebine yoo waliin dhageenye Oromoon haftaamuu elemuu waan jettu Minisootaa keessatti illee gurbaa kana gorsaa itti ana baante kaleellee si dhageeffadhee guyyaa 2-3 si dhageeffadhee irra deddeebi'ee itti yaadee dhageeffadhee dubbachuu jira kanaafuu narraa bu'i hanga ilmaan sikkoo mandoo irraa Wallagga buututti ani irraan bu'u abadan abbaa fedhe haa jaalladhu Wallaggaan ni jaalladha dhaaba galataa ni beeytaa miti haftaamuu lamu birangaa waan kana dhaaba galataa fa'a isan na fide ilma Wallaggaadha ilma Horra Guduruuti garuu ijeellee Horra Guduruu tabadii dhalaytu isan na fide biyya kana jiruu naa jijjiire jedhee obboleessa Darajjeetu na fide jedhee ka community lead godhu dhugarraan deebu abada abbaan fedhe na haa abaaru warri sikkoo mandoo gabbayee an dhugaa takkitti qabadhee deema argiteemi charchii ati keessa turte waan haasawa kanarratti ummata bilisummaa Oromoon feenes ummatuma naannoo saniiti ummatuma kiristaana namicha qeesicha ati dhageeffataa turte charchii keessatti kan inni gadhuubannoo hambise kanuma dubbataa jira har'as borus akkuma oosaa charchii ati dhayxee waaqeffannaaf rabbii kee kadhachuuf keessaa bahii siin jedhan ati artistiidha ati weellisaadha keettu siin jedhe kanniin gorsaa dura kanniin tokko Oromoon hin bilisoomne godhu jira ani qabsaawota duulutti hin jiru Marroo duulutti hin jiru sitti duulutti hin jiru specially dhugaa qabattee deemu jirta haftaamuu lamu garuu nan tuqina gaafa obboleessi kiyya duulu maana dura dhaabbatina gaafa narra Wallagga duulu maana dura dhaabbatta you guys smart isin beekaadha isin jabaadha isin warra waa barate kun ammoo wallaalaadha deemachi wanna kanaan jiru durriyyee miti anammas dalagadhee bula kuno hurka kiyyaan dalagadhee waraanas Oromoos gargaaree jiraadha durriyyee miti ani don't call me that durriyyummaallee yaa gaafa yeroo kiyyaa gaafa ujeellummaa gaafa lafaa dhufnu gaafa dur biyya kana dhufnu durriyyee ni fudhadha qabsaawaa miti ani garuu hawaasa kiyyaaf quuqa qaba Oromoo kutaa 11tii quuqa qaba hundaan durriyyeen jedhina durriyyeen isin keessa jira sakkaaraamin baasaa san uf keessa baasaa ka Wallaggaa uf keessaa dura osoo ka Arsii irraan dubbanne haftaamuu lamu baasi ka Tuulama keessatti Macci keessatti dhokatee awwaalamee ummata nyaachuu jiru akka Oromoon hin bilisoomne fedhu baasaa san dura nuti hattuu ofirraa baafna warri sikkoo mandoo anillee yoo hattuu ta'e na baasaa
garuu haqaan haa deemu dhugaan haa deemu kan qabsoo ilaa har'aa gufuu itti ta'u naannoo musan akkana dubbadha mees koomando asirraa naa galchitu onnee qabdii na dandeetti biyya dimokiraasii jiraan keessan hattuu halkaniin ka'ee galgalaa ganama Oromoo naannoo tokko ciru amantii islaamaa jibbu kanarraa dubbadha charkii keessan keessatti haasawate waan tokko tokko beekaa biran dabarru kana ilaa har'aa bilisummaa Oromoo dhorgee ummata Kota kuda sagali oli warannen ogas taja abilla san siken cu wal waqa fatamu jannedan daqi mana sirba daqi mana ton qaida qidun jiran nama mana waaqayyo dhufe mana kanarraa bai mana ton qaida qidun jira pasterin nama mana ton qaida ku mana ton qai fundro dabbat lakki asin nufiniti mana waaqayyo daqi itti ajaj dima mana kananu jiran mana sirba daqanu jiran nanti tuqaa jiru immoo miidiyaa irrattis na beeku waan ta'eef. I don't care. If he is brought to theology, I don't care. I don't care. Serbitu nak sana apa sih? Serbitu semua ada macam ni. Akan macam ni Kristus tahu. Serbitu semua semua ada. Kenapa tu dia kurang je? Serbituni mootummaa waaqayyo kanneen warri qabsoo Oromoo sakaale Amaaraa wajjin dalagaa nafxanyaaf dalagaa mootummaaf dalagaa isin keessa taa'ee akka isin waraanan gargaarre isin waddaan qoodee ilmaan Wallaggaa namoota akkanaa kanarraa yoo hin dubbanne eenyu dubbata namoota akkanaa kana kun afaan Oromootiin aadaa Oromoon faarfatinaa isin jedhee isinitti mugalgalaa ganama charkii keessatti warra kana kabilisummaa nu dhooge warroota akkanatti amantaa gaggeessu islaama keessaayis kiristaana keessaayis kan of keessaa baasa osoo si koomandoon dubbanne kan of keessaa baasa warra qabsoo gufuu itti ta'e akka abbootii oosaasan namni hawaasaaf yoo ndala marroon irraa qeexanii Wallaggan irraa qeexanii warri jettu dhaabbadhu nurraa jawaariinis qeequma jirtan hin dubbanne nuti hayyoota Oromoo hundaa qeeqaa namni qeeqamuu qaba maa qeexanii kana maa kafeenu qeedha kafeenu kanaafuu Mr. Gingilcha Qaanqee Show bal'inaan mana kiyya taa'ee bal'inaan bakka gaarii taa'ee bakka bal'aa taa'ee waan kana itti deebi'ee dubbu osoo hawaasa si kooman dongorsine hawaasa keessan gorsa hawaasa keessaa baatan kun akka sabboontuu Oromoo tana fa'aa gorsa hawaasni si kooman waan dubbatu ni beeka waan gaafatu ni beeka waan Oromoon guutuun dhabde waan Wallagga dhabde Arsiinis ni dhabde Harargeenis Jimmas Wallaggas hundinuu Shawaanis Boorannis Gujiinis nuti hundinuu ni dhabne kanaafuu osoo ilmaan si kooman dongorsine haftaamuu geettii qabda hawaasa kee gorsi ka irraa baate bar waa hedduun dubbanne nuti gaafa ustaaz Kamaal Eebboo du'e baga du'ee nuun jedhani ijeelleen teessan sagalee qabnaa bar baga du'ee nuun jedhani nuttu ajjeesee qabsaawaa mitii nuun jedhani yor isaa inni qabsaawaa miti amantii islaamaa bal'isuuf fakkeenyaaf oosaanis